Premier League England torbee 17ffaan boru Newcastle United, Chelsea, Arsenal, Everton, Liverpool morkiin taasan neegama. Manchester City West Ham waliin taphataa. Abdurrahman Amin oduu kana bal'inaan isinitti hima. Magnificent passive. Neto gets there first, which he does. Jackson scores, but it's all about Cole Palmer. Taphoonni torbee 17ffaa liigichaa morkii cimaa keessummeessaaf eegama. Shaampiyooniin addunyaa Cheelsiin dirree isaatiin ala gara Seent Jeems Paarkii maluun Niwukasil waliin taphata. Kilaboonni lamaanuu bara kana ga'umsa wal fakkaataan itti fufuuf rakkatanii tapha kana waliin morkatu. Taphoota 5 dhiyoo taphatan irraa qabxii 15 argachuu qaban keessaa Niwukasil 8, Cheelsiin 7 argate. Niwukasil taphoota walii galaa 4 as dhiyeenya dirree isaa irratti Cheelsii injifachuun olaantummaa qaba. Walumaa galatti taphoota 10 as dhiyootiin Cheelsiin 3 qofa yoo injifatu, dirree isaatiin ala garuu tokkollee hin mo'anne. Leenjisaan Cheelsii Enzo Mareskaan tapha kanaan tajaajila Liam Delaappii fi Estivao akka hin arganne foomsaniiru. Leenjisaan Niwukasil Eddie Howe Cheelsiin kilaba cimaa fi taphattoota dandeettii addaa qabaniin ijaaramedha jechuun taphattoota isaanii akeekkachiisaniiru. Qabxiin tapha kana irraa argatanis murteessaa ta'uu kaasan. Cheelsiin tapha kana yoo injifatee sadarkaa 4ffaa isaa yoo cimsatu, Niwukasil ammoo sadarkaa 12ffaa irraa gara 9ffaa ol siquu danda'a. Read the danger, which will return from Savinho, and in it goes. Manchester Cityin itaaditti Niwukasil waliin morkiin taasisuu tapha eeggamu biraati. Cityin tapha kana yoo injifatee hanga Arsenaal taphatutti liigicha dursuu danda'a. Kilaboonni lamaan ga'umsa walii faallaa irratti argamu. Manchester Cityin taphoota 5 darban hundaanuu yoo injifatu, West Ham ammoo tokkollee hin injifanne. Taphoota 3 qofa qixaan xumuruun qabxii 15 argachuu qabu keessaa 3 qofa milkeesse. Manchester Cityin taphoota Premier Leaguetiin West Hamiin erga mo'amee waggoonni 10 darbaniiru. Erga fulbana bara 2015 as taphoota 19 waliin taphatan keessaa 16 injifachuun 3 ammoo qixaan xumuranii. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaanis seenaa leenjisummaa isaanii keessatti West Ham waliin taphoota 20 taphatanii hin mo'amne. Erling Braut Haaland goolii Premier League jalqabaa isaa West Ham irratti galchuun takka jedhee tapha kanaan ga'umsi mul'isu ni eegama. Taphataan sarara jidduu Manchester City Ryan Cherki ammoo taphoota 4 dhiyoo itaaditti taphateen goolii 5 akka galaniif haala mijeessee ga'umsa olaanaa irratti argamus tapha kanaan ga'umsa akkamii mul'isan waan eeggamu biraati. Manchester Cityin tapha kanaan Jeremy Doku, John Stones fi Oscar Bob tajaajila isaanii hin argatu. Rodri fi Mateo Kovacic ammoo miidhama yeroo dheeraa taphattoota qabanidha. Liigichaan qabxii 13 qofa walitti qabachuudhaan sadarkaa 18ffaa irra kan jiru West Ham taphoota 6 booda injifannoo jalqabaa liigichaa argachuuf morkata. Taphni kun galgala sa'aatii 12 irraa eegaluun taphatama. Bournemouth, Burnley, Brighton, Sunderland, Wolves, Brentford waliin sa'aatii wal fakkaataa 12 irraa eegaluun taphatu. Shaampiyooniin liigichaa Liverpool Londanitti Tottenham waliin ijibbaata morkatuuf eeggamu. Taphoota walitti aansanii injifachuun kan itti ulfaate Tottenham fi Liverpool ga'umsa wal madaaluu irra ta'anii waliin morkatu. Tottenham taphoota Premier League 25 Liverpool waliin taphate keessaa 2 qofa injifate. Isaan keessaa 17 mo'amuun 6 ammoo qixaan xumuranii. Leenjisaan Liverpool Arne Slot injifannoo liigichaa lammaffaa walitti aansanii galmeessuuf kan Tottenham Thomas Frank ammoo gara injifannootti deebi'uuf waliin morkatu. Liverpool tapha kana irraa qabxii 3 yoo argate, qabxii kilaboota isa dursanii irratti hundaa'uun gara sadarkaa 4ffaatti ol siquuf carraa ni qaba. Taphni kun galgala sa'aatii 2 fi walakkaa irraa eegaluun taphatama. Halkan sa'aatii 5tti dursaan liigichaa Arsenaal dursummaa isaa eegsifachuuf Everton waliin morkata. Qabxii 2 qofaan Manchester City caalee dursaa kan jiru Arsenaal Manchester Cityin tapha dursee taphatu yoo injifatee waan caalamuuf dursummaatti deebi'uuf injifachuun dirqama itti ta'a. Arsenaal liigichaan taphoota 6 dhiyeenya taphateen 3 qofa yoo injifatu, garaagarummaa qabxii bal'aatiin dursaa kan tures jalaa dhiphateera. Kilaboonni lamaanuu taphoota 5 as dhiyoo taphatan keessaa 3 injifachuun ga'umsa wal madaaluu irratti argamu. Everton taphoota 5 as dhiyoo Arsenaal waliin taphateen injifatee hin beeku. 2 qixaan xumuruun 3 mo'ameera. Arsenaal sababa miidhamaatiif Ben White, Max Dauman, Christian Mosquera, Gabriel Magalhaes fi Kai Havertz tajaajila isaanii dhabeera. Everton Idrissa Gana Gueye fi Nidaye sababa waancaa Afrikaatiif yoo dhabu, Jack Grealish ammoo miidhama qaba jedhame. Crystal Palace Leeds United waliin taphata. Torbee 17ffaa liigichaa kanaan Manchester United dirree isaatiin ala gara Villa Park imaluun Aston Villa waliin morkiin taasisu
ni eegama. Aston Villaan taphoota torba darban hundaanuu injifachuun ga'umsa fooyyee irratti argama. Taphoota kanneen keessaa tokko dursaa liigichaa Arsenaal irratti injifannoo galmeesse. Akkuma liigichaattuu taphoota 6 darban walitti aansuun kilabni injifate Aston Villaa qofa. Kun ammoo Manchester Unitediif qormaata ta'aaf sodaatamaa fi Manchester United ammoo taphoota 5 keessaa 2 qofa injifachuun kilaboota ga'umsa wal fakkaataan itti fufuuf rakkachaa jiran keessaa tokkodha. Premier League England kana Arsenal qabxii 36 yoo dursu Manchester Cityn 34 itti aana. Mateus Mane from distance. Oh, it is in. Aracadore. Wolves finally bare their teeth. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan xumura bara dorgommii kanatti kilabicha gadhiisuu malaa jedhame. Waggoota 10f Manchester City leenjisaa kan jiran Pep Guardiolaan bara dorgommii kana barri xumuraa isaanii ta'uu akka malu gabaafame. Waancaa Champions League Awurooppaa tokkoof Premier League England 6 dabalatee walumaa galatti waancaa 18 Manchester City waliin kan milkeessan Pep Guardiolaan erga barri dorgommii kun goolabamee murteessaa ni beeksisuu jedhame. Guardiolaan waliigaltee hamma bara 2027 Manchester City waliin isaan tursiisuu qabu. Pep Guardiolaan Manchester City waliin gargar bahan kilabichi leenjisaa Chelsea Enzo Maresca bakka buusuuf karoorfateera jedhame. Bara darbee Chelsea waliin waliigaltee hamma bara 2029tti kan mallatteesse Enzo Maresca bara 2021-22 gargaara Pep Guardiolaa ta'uun Manchester City keessatti hojjeteera. La Liga Spain torbee 18ffaan boru Real Madrid Sevilla dilbata dursaa liigichaa Barcelonaan Villarreal waliin taphatu. Torbee kana Kylian Mbappé Ricardi Cristiano Ronaldo qooddachuu yookiin fooyyessuu danda'a jedhamee eegama. Abubakar Abdullah. Zayelo Submarine jedhamuudhaan kan beekamu Villarreal bara kana La Liga Spainin kilaboota ga'umsa gaarii mul'isuun sadarkaa fooyyee jiran keessaa isa tokko. Marcelo Garcia Toraalin kan leenji'u Villarreal taphoota La Liga 6 darban walitti aansuudhaan injifachuun qabxii 35 sadarkaa sadaffaarra jira. Taphoota lamaan isaaf injifannaan Villarreal Real Madrid caalee lammaffaatti ol siquuf carraa qaba. Dilbata dhufu murkii Stadio di La Cerámicaatti Barcelona waliin taasisuun ga'umsa gaarii isaatti fufuudhaaf taphata. Garuu kilabichi barana Champions League Awurooppaan taphoota 6 qabxii tokko qofa argachuun ga'umsa gadaanaa mul'isaati jira. Robii darbes Copa del Rey Spainin kilaba liigii lamaffaa keessa jiru Racing Santander mo'atame. Taphni Villarreal fi Barcelona kun jalqaba Miyaamitti taphatamuuf karoorfamus qeeqa cimaa isa mudateen La Ligaan karoora isaa jijjiiruuf dirqame. Tapha kanaaf gama Villarrealin Gerardo Moreno fi Dani Parejon midhamarraa fayyuun ni taphatuuf eegamu. Kilabiin Kaatalaan Barcelonaan gama isaatiin taphoota liigichaa 17 darbeen goolii 49 galchuudhaan morkataa isaa Real Madrid goolii 15 caala. Dani Olmon midhamaan Ronald Ayron dhimma dhuunfaatiin hin taphatanii jaabiin taphatti deebi'a jedhamee eegama. Barcelonaan taphoota 8 darban walitti aansuudhaan kilaba mo'ateedha. Sababa waancaa Afrikaatiif Villarreal taphattoota ciccimoo dhabeera. Pepe Gueye Senegaaliif Elias Akomaach Morokoof taphachuudhaaf gara waancaa Afrikaa imalaniiru. Hansi Flick garuu sababa waancaa Afrikaatiin taphattoonni dhabanii jiru. Liigichaan har'a Valenciaan Mallorca waliin taphata. Boru Real Madrid dhibbaa keessa jiru keessaa bahuudhaaf diree isaatti tapha xumuraa bara 2025tiin Sevilla waliin morkiin taasisuun eegama. Taphattoonni hedduu miidhamarraa deebi'uun oduu gaarii Xavi Alonsootiin. Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy fi David Alabaan miidhamarraa deebi'uun ni taphatu jedhame. Carvalho fi Trent Alexander-Arnold akkasumas Eder Militaa'oon miidhamaaniin taphatanii. Brahim Diaz waancaa Afrikaatiif garee biyyaalessa Morokootiif taphachuudhaaf garasi maleera. Taphataan sarara fuulduraa Kylian Mbappeen bara 2025tti goolii 58 dorgommiilee hundaan galche. Boru goolii dabalataanii galcha taanaan riikardii waggaa tokkotti goolii hedduu galchuu qoddachuu danda'a. Lama galchinaan immoo ni fooyyessa. Tapha biroo buruutiin Real Oviedoon Celta Vigo, Levante Real Sociedad, Osasunaan Deportivo Alaves waliin taphatu. Dilbata Atletico Madrid dirreen alatti Girona waliin, wixata Athletic Bilbaoon Espanyol waliin taphatu. Goes down and the referee awards Real Madrid a second penalty kick in the game. Thiago Silva Fluminense waliin gargar bahe.
Taphataan sarara ittisaa umrii 41 Thiago Silvaan kilaba ijoollummaa Fluminense waliin yeroo sadaffaaf gargar bahe. Waancaa addunyaa ganna dhufuu dorgomuuf gara biyyaalessa Biraazilii filamuuf gara Awurooppaa deebi'uu barbaada jedhame. Maatiin isaas London waan jiraataniif gara Stamford Bridge deebi'ee Chelseaf taphachuu mala jechuun ESPN gabaaseera. Kilaboonni London biroo Crystal Palace, Fulham fi West Ham United Thiago Silva mallatteessifachuu kilaboota fedhii qaban yoo ta'an, kilaboonni Spain, Itaalii, Firansii fi Portugal isa mallatteessifachuuf fedhii akka qabanis ibsameera. Oduuwwan waancaa Afrikaatti wal qabatanitti darba. Waancaa Afrikaa bara 2025 dilbata dhufu eegaluun qopheessituun dorgommichaa Morookoon tilmaama shaampiyoonummaa olaanaa argatte. Biyyi kaaba Afrikaa Morookoon erga waancaa Afrikaa fudhattee waggoonni 49 darbanii jiru. Maalii, Zaambiyaa fi Koomoros biyyoota ramaddiyaa jalatti Morookoo waliin ramadamanidha. Oduu kana Abbaba Balamaayyoo bal'inaan isinitti hima. Group A, the host group, the pressure group. The group with plenty of fire and intrigue: Morocco, Mali, Zambia and Comoros. Waancaan Afrikaa bara 2025 dilbata dhufu Morokootti dorgomuu eegala. Dorgommichaan biyyoonni ardichaa 24 murkiin godhan ni eegama. Qopheessituun dorgommichaa Morokkoon tilmaama shaampiyoonummaa argatte. Deeggartoota ishee fuulduratti waancaa bara kanaa achumatti hambisuuf murkatti. Morokkoo keessatti yeroo daandiirra deemtu lammiileen biyyattii hundi barana dirqama waancaa argachuu akka qabnu nutti dubbatu. Kun ammoo naaf ta'ee taphattoota koof carraa guddaadhaan yaada leenjisaa garee biyyaalessa Morokoo Walid Regragouti. Morokkoon taphattoota ciccimoo hedduu liigota gurguddoo Awurooppaa keessa taphatan qabdi. Ashraf Hakimi, Brahim Diaz, Yusuf El-Nasri, Sofiane Amrabat, Mazraoui taphattoota hedduu keessaa kunneen muraasa. Leenjisaan Morokoo Walid Regragoun waancaa addunyaa bara 2022 garee cimaa ijaaruun dorgommichaan seenaa Afrikaa jijjiiraniiru. Morokkoon waancaa addunyaa darbeen tilmaama shaampiyoonummaa biyyoota argatan Spain fi Portugal injifachuun walakkaa xumuraaf gahuun biyya Afrikaa jalqabaati. Ta'us waancaa Afrikaa darbeen tilmaama injifannoo argattu osoo milkaa'in hafte. Biyyattiin erga bara 1976 shaampiyoonii Afrikaa taatee booda waggoota 49f waancaa milkeeffatteen beektu. Deeggartoota ofii fuulduratti taphachuun dhiibbaa guddaa qabaatus yeroon sirrii Morokkoon shaampiyoonitti ta'uu dandeessu amma jedhamee yaadama. Gulaallii waancaa Afrikaa bara 2025 Morokkoon taphoota 6 hunda injifachuun olaantummaan ramaddicha xumurte. Taphoota kanneeniin goolii 26 galchuun 2 qofatu irratti gale. Taphoota 4 ammoo gooliin osoo irratti hin galiin dirreedhaa baate. Sararri fuulduraa goolii hedduu galchuu fi sararri ittisaa goolii muraasa irratti galuun dorgommii bara kanaan ishee milkeessuu mala jedhame. Taphataan sarara fuulduraa Morokoo fi Real Madrid Brahim Diaz gulaallii waancaa Afrikaan goolii 7 galche. Dursaan taphattoota kilabichaa Ashraf Hakimi miidhamarraa bayyanachuu baachuun isaa garichaaf yaaddoodha. Morokkoon Afrikaa sadarkaa tokkoffaa addunyaarraa immoo 11ffaa irratti argamti. Ramaddiyaan, Koomoros, Maalii fi Zaambiyaa waliin ramadamte. Dilbata dhufuu deeggartoota hedduun dabalamtee Koomoros waliin taphachuun dorgommicha eegalti. Mali won't roll over. The biggest African side never to have lifted the trophy. Maliin gulaallii waancaa Afrikaa bara 2025 ramaddiin sadarkaa tokkoffaan darbite. Kubbaa miilaan taphattoota kennaa addaa qaban baasuun beekamti. Waancaa Afrikaan walitti aansuun gara marsaa xumuraatti dhiyaattus shaampiyoonii taateen beektu. Maliin waancaa Afrikaan bara 1972 xumuraaf gahuun waancaa kan dhabde milkaa'ina ishee isa olaanaati. Maliin leenjisaa duraanii garee biyyaalessa Itoophiyaa Tom Sentifentiin durfamti. Wixata dhufuu Ramaddiyaan injifannoon eeggaluuf Zaambiyaa waliin taphatti. Waancaa Afrikaa bara 2012 Zaambiyaan osoo hin eeggamiin shaampiyoonii Afrikaa taate. Gulaallii waancaa Afrikaa bara 2025 Koodiivaar caaluun waancaa Afrikaa kanaaf darbite. Zaambiyaan dargaggootaa fi taphattoota muuxannoo qaban qindeessuun seenaa bara 2012 irra deebi'uuf Morokootti kutannoodhaan murkatti. Waancaa Afrikaa bara 2025 Koomoros biyyoota tilmaama gadaanaa argatanidha. Sarara ittisaa cimaa fi sodaa malee goolii galchuuf dhiibbaa uumee garee taphatudha. Big games you won't want to miss include Waancaa Afrikaa marsaa 35ffaan Ijipti waggoota 15 booda gara shaampiyoonummaatti deebi'uuf Muhammad Salah abdatte. Afrikaa kibbaa Angoolaa fi Zimbabween biyyoota Ijipti waliin ramaddii jalatti ramadamanidha. Abubakar Abdallah.
Waancaa Afrikaa 2025 ramaddii baatiin Ijipti, Afrikaan Kibbaa, Angoolaa fi Zimbaabuween waliin ramadamanii. Ramaddii biyya yeroo torbaaf shaampiyoonii Afrikaa ta'uun riikardii qabdu biyyoota tooftaa taphaa cimaa fi kanneen murannoon injifannoof taphatan walitti fideedha. Taphoota ramaddichaa wiixata isteediyeemii Giraand Istaadeeddii Maraakaash ta'ee galuun shaampiyooniin duraanii lamaan biyyoota waltajjichaan seenaa haaraa hojjechuudhaaf abdatan waliin morkiin taasisan eegama. Biyyi kaaba Afrikaa Ijipti seenaa guddaa waltajjichaan qabdutti fufuudhaaf morkatti. Biyya waancaa Afrikaatiin taatee addaa ta'uudhaan injifannoo jajjaboo osoo hin eeggamin gonfachaa turteedha. Hundeessitoota waancaa addichaa keessaa tokko kan taate Ijipti waltajjichi bara jalqaba dorgomuu eegale 1957 shaampiyoonii ta'uudhaan biyya eegalteedha. Magaalama booda 1959 lammeeffachuun kan itti fufte yoo ta'u 1986 fi 1998 waancaa kana fudhatte. Boodas 2006 hanga 2010tti waltajjii sadii walitti aansuudhaan haatirikii hojjette. Erga yeroo sadii walitti aansuudhaan shaampiyoonii taate as garuu yeroo lamaaf xumuraaf kan geetteen ala waancaa hin fudhanne. Waltajjii kubbaa miilaa guddicha Afrikaa kanaan goolii hedduu kan galchite bara 1963tti tapha Naayijeeriyaa 6-3 injifatteeni. Goolii hedduu kan keessummeessite immoo 1972 Itoophiyaan 4-2 kan mo'atamtee fi 1976tti Giiniin 4-2 kan injifatamteedha. Ijipti barana leenjisaa Osaama Saniin leenji'aa waancaa addichaa kana erga 2010tti as milkeeffachuu kaayeffattee gara Morokoo imalti. Taphattoota jajjaboo Pirimeer Liigii lamaan Mohaammed Saalaa fi Omar Marmush sarara fuulduraa biyyattii dursuun seenaa isaanii bareechuuf ga'umsi mul'isan eegama. Biyyi sadarkaa fiifaatiin addunyaarraa sadarkaa 34ffaa Afrikaarraa sadarkaa 3ffaarra jirtu Ijipti gulaallii waancaa addichaa ramaddii ca'aa dursuudhaan waltajjii kanaaf biyya geetteedha. Waancaa addichaa Morokoon qopheessitu kanaanis tapha jalqabaa Zimbaabuwee waliin magaalaa Agaadiirritti taphachuudhaan eegalti. Biyyoota afur booda Afrikaa Kibbaa, san booda immoo Angoolaa waliin morkatti. Afrikaan Kibbaas biyya gurmaa'insa gaariin waancaa kanaaf qophoofteedha. Garichi iddoo qabachuudhaan garee taphatuudha. Dhiibbaa taasisuun garee faallaa qindoomina yeroo dhabetti qormaata kan ta'uu fi Baafanaa Baafanaan tapha jalqabaa ishee Angoolaa waliin eegaltu milkiin jalqabuudhaaf taphatti. Shaampiyooniin Afrikaa 1996 Afrikaan Kibbaa as dhiyeenyatti imala gaarii kan taasiste 2023 sadarkaa sadaffaan kan xumurteedha. Biyyattiin gulaallii waancaa Afrikaa baranaatiif ramaddii ka'aa dursuudhaan biyya dabarteedha. Angoolaan kanaan dura yeroo 9f waancaa addichaa irratti hirmaattee jirti. Yeroo 3 2008 2010 fi 2024tti nuusa xumuraatiif biyya geette. Sadarkaa fiifaatiin addunyaarraa 89ffaa Afrikaarraa 18ffaarra kan jirtu Angoolaan leenjisaa lammii Firaans Paatiriis Bumeeleen durfamuudhaan ga'umsi mul'istu ni eegama. Zimbaabuween biyya humna haarawaan dhiyaatteedha. Gulaallii ramaddiirraa lammaffaan kan dabarte yoo ta'u kanaan dura yeroo 9f waancaa addichaa irratti hirmaattee jirti. Ta'us taphoota ramaddiirra darbuu hin dandeenye. Biyyi sadarkaa fiifaatiin 129ffaa Afrikaarraa 36ffaarra jirtu Zimbaabuween bara kana biyyoota ramaddicha keessaa tilmaamni gad aanan kennameefi. Angola stunning the home side here in Kumasi. Morokoon yeroo lammaffaaf waancaa biyyoota Arabaa injifatte. Biyyoota 16 hirmaachisuun qopheessummaa Kaataariin dorgomaa kan ture waancaan biyyoota Arabaa shaampiyoonummaa Morokootiin xumurame. Taphaa xumuraan Joordaan waliin kan taphatte Morokoon goolii 3-2 injifachuun yeroo lammaffaaf shaampiyoonii taate. Erga eegalee waggaa 62 kan gahe dorgommiin waancaa biyyoota Arabaa kun bara 2021 irraa eegaluun qindeessummaa fiifaatiin dorgoma. Dorgommii kanaan Iraaq yeroo 4 shaampiyoonii ta'uun yoo dursitu Saawud Arabiyaa fi Morokoon yeroo 2 shaampiyoonii ta'aniiru. Ijipti, Tuniiziyaa fi Aljeeriyaan ammoo yeroo tokko waancaa kana argataniiru. Morokoon erga waancaa addunyaa bara 2022 sadarkaa 4ffaan goolabdiyaas gareen biyyaalessaa sadarkaa jiru milkii guddaa gonfachaa jira. Gareen umrii 23 gadi bara 2023 shaampiyoonii Afrikaa, bara 2024 shaampiyoonii waancaa Chaan akkasuma Olompikii Paarisiin meedaaliyaa naasaa argatteerti. Bara 2025 gareen umrii 17 gadi shaampiyoonii Afrikaa, gareen umrii 20 gadi shaampiyoonii addunyaa ta'uun waancaa Afrikaatiin sadarkaa lammaffaan goolabanii. Baroota as dhiyoo garee sadarkaan jiru qabxii boonsaa galmeessaa kan jirtu Morokoon waancaa Afrikaa ofii isheef dilbata dhufurraa eegaluun qopheesstu waggoota 49 booda shaampiyoonii ta'uun hawwii lammiilee biyyattiiti. Gareen biyyaalessa Naayijeeriyaa carraa waancaa addunyaa bara 2025f darbuu irra deebiin argachuu danda'a jedhame. Gulaallii waancaa addunyaa marsaa mo'atanii darbuu Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo Naayijeeriyaa injifachuun dabarte irratti Koongoon taphattoota hin mallee taphachiiste jechuun Naayijeeriyaan himatte. Taphichaan biyyoonni lamaan goolii tokko qixa bahuun Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo peenaalitiin 4-3 injifattee gulaallii xumuraatiif darbite. Federeeshiniin kubbaa miilaa Naayijeeriyaa Riippaabilika Dimokiraataa Koongoon taphattoota lammummaa biyya lamaa qaban hedduu hiriirsite jechuudhaan komate.
Barreessaan olaanaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Naayijeeriyaa Muhammad Sanusi seerri Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo lammummaa biyyoota lamaa hin eeyyamu ta'us biyyattiin taphattoonni paaspoortii biyyoota Awurooppaa kan akka Firaansii fi Neezerlaand qabanis taphachiistee jirti jechuudhaan himatanii. Dambiin ittiin bulmaata FIFA akka jedhutti taphataan paaspoortii qabaannaan taphachuu danda'a garuu paaspoortii biyya biraa dabalataan qabaannaan FIFA irraa eeyyama argachuun dirqama ta'a jedha. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo garuu himannaa irratti banamee hin fudhadhu jechuunis haalee jira. Waancaa mo'amtoota Itaaliitiin Naappooliin xumuraaf gahe. Waancaa mo'amtoota Itaalii kilaboota afur hirmaachisuun Saawudi Arabiyaatti kaleessa dorgomuu eegale. Taphni walakkaa xumuraa Naappoolii fi shaampiyoonii dorgommichaa AC Milaan walitti fidee injifannoo Naappoolii goolii 2-0dhaan xumurame. David Neres fi Rasmus Hojlund taphattoota goolii injifannoo Naappoolii galchanidha. Dorgommichaan har'aa Booloonyaan Inter Milaan waliin taphachuun kilabiin mo'ate Naappoolii waliin shaampiyoonummaadhaaf kan morkatu ni ta'a. Waancaa mo'amtoota Itaaliyaa kana Juventus yeroo 9 shaampiyoonii ta'uun yoo dursu AC Milaan yeroo 8 waancicha fudhachuudhaan. Olompikii dargaggoota Afrikaa dorgommii World Taekwondoon Itoophiyaan meedaaliyaa 5 argatte. Olompikii dargaggoota Afrikaa marsaa afuraffaa Angoolaa Luwaandaatti dorgomaa jiruun Itoophiyaan World Taekwondootiin hirmaataa jirti. Dorgommii kiloogiraama 51 Abrahaam Addunyaa lammii Ijipt Maaziin Ahmad 2-0 injifachuun meedaaliyaa warqee argatee jira. Abrahaam Addunyaa dorgommii gulaalliin lammii Keeniyaa fi Leeseetoo akkasuma Tuniiziyaa injifachuudhaan xumuraaf darbe. Kaleessuma dorgommii World Taekwondo kanaan Itoophiyaan dubartootaan meedaaliyaa naasa 3 argattu. Dhiira kiloogiraama 68 meedaaliyaa naasa biraa argatteerti. Walumaa galatti dorgommii World Taekwondoon meedaaliyaa warqii 1 fi naasa 4 argattee jirti. Itoophiyaan dorgommii atileetiksii meedaaliyaa 12, biskileetiin 5 waliigala meedaaliyaa 17 fudhatteerti. Olompikii dargaggoota Afrikaa marsaa 5ffaa waggoota 2 booda dorgomuu qopheessuufis filamuun ishee ni yaadatama. Shaampiyoona atileetiksii Oromiyaan kaleessa Shaggar meedaaliyaa warqee 2 argate. Shaampiyoonaan madaallii fiigicha gabaabaa giddugaleessaa gufachiisa meetira 3,000 fi gochaawwan dirree kilaboota atileetiksii Oromiyaa kutaa magaalaa Sulultaatti dorgomaa jira. Dorgommii kaleessaa meetira 3,000 dhiiraan Maammoo Lammaa kilaba atileetiksii koorporeeshinii koonistirakshinii fi injinariingii Oromiyaa irraa tokkoffaa ba'uun warqee yoo argatu Shaggar meedaaliyaa meetii fi naasa fudhateera. Meetira 100 dhiiraan Laateeraa Taxarraa Shaggariif meedaaliyaa warqii yoo argamsiisu Adaamaan meedaaliyaa 2 hafe fudhateera. Fiigicha meetira 3,000 dubaraan Sannaayit Muhammad Bishooftuu irraa tokkoffaa ba'uun warqee argattu kilabiin atileetiksii koorporeeshinii koonistirakshinii fi injinariingii Oromiyaa meetii akkasumas Shaggar naasa argataniiru. Dorgommiin kun har'aa sittufudhaan kan dorgomu ni ta'a. Premier League dubartoota Itoophiyaan Shaggarii fi Machaal injifachuun sadarkaa isaanii fooyyeffatanii. Torbee 13ffaa liigichaan kutaa magaalaa Boolee waliin kan taphate Shaggar goolii 2-1 injifate. Shaggariif Sarkaa Lambassaa taphattuu gooliiwwan injifannoo 2 galchuun taphattuu cimtuu taphichaa jedhamuun filamteera. Tapha qixxeessituu tokko baankii daldala Itoophiyaa waliin kan qabu Shaggar qabxii 27 galchuun sadarkaa 3ffaatti ol siqeera. Dirree Dhawaa waliin kan taphate Machaalis gooliiwwan Madiinaawwan 2 fi Beezaawit Nugusee 1-3-0 injifate. Machaal taphicha injifachuun qabxii 29 sadarkaa 2ffaatti ol siqeera. Premier League dubartoota Itoophiyaa kana Itoo Elektiriik qabxii 33 dursuurratti argama. Premier League Itoophiyaa harree galuun Adaamaa fi Finfinneetti taphatama. Adaamaatti har'a baankiin daldala Itoophiyaa Arbaa Minch waliin Maqaleen Hadiyyaa Hosaanaa waliin taphatu. Finfinneetti har'uma Bahar Daar Midra Gannat Firee waliin morkiin gaggeessuun eegama. Bisbaawudniishfa. CB Premier League Itoophiyaa torbee 10ffaa har'a eegaluun hanga dilbataatti staadiyoomii Finfinnee fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphatama. Liigichi sababa waancaa Itoophiyaatiin addaan citee yoo deebi'u torbee 10ffaan har'a taphoota 3 keessummeessa. Staadiyoomii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti sa'aatii 9 irraa eegaluun baankiin daldala Itoophiyaa Arbaa Minch waliin sa'aatii 12 irraa eegaluun Maqala Saba Andartaa Hadiyyaa Hosaanaa waliin ni morkatu. Finfinneetti ammoo sa'aatii 9 irraa eegaluun Midra Gannat Shira Bahar Daar waliin taphata.
raawwata. Shaampiyooniin bara 2016 baankiin daldala Itoophiyaa gara ga'umsaatti deebi'uuf Arbaa Minch waliin morkiin taasisan eegama. Baankiin daldala Itoophiyaa taphoota 9 darban irraa injifannoo tokko qofa qaba. Torbee arfaffaan kan Diree Dhawaa injifatee qofa. Taphoota 5 qabxii qoddachuun 3 mo'ame. Limsaan baankii daldala Itoophiyaa Batsaloot Luul Saggad gareen isaanii haaraan waan ijaarameef injifannoo barbaadan galmeessuuf yeroo fudhachuu himan. Baankiin daldalaa qabxii 8 fi idaa goolii 2 sadarkaa 15ffaadha. Arbaa Minch qabxii 5 fi idaa goolii 5 sadarkaa 19ffaarratti argama. Arbaa Minch taphoota 9 darban irraa injifannoo tokkollee hin qabu. Kilabichi taphoota 5 qabxii qoddachuun 4 mo'amuun har'a injifannoo jalqabaa argachuuf morkiin baankii daldala Itoophiyaa waliin taasisan xiyyeeffannoo argate. Arbaa Minchii fi baankiin daldala Itoophiyaa bara dorgommii 2004 irraa eegalee taphoota 14 waliin taphatanii. Baankiin daldalaa 4 yoo injifatu Arbaa Minch 3 mo'ate. Taphoota 7 hafan qabxii qoddatan. Bara darbee tapha tokkoon baankiin daldala Itoophiyaa 3 fi 1 yoo injifatu tokkoon qixa bahanii. Hadhuma sa'aatii 12 irraa eegaluun staadiyoomii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti maqala saba Andartaa Hadiyyaa Hosaanaa waliin morkatu. Kilaboonni lachuu sadarkaa gadi keessa taa'uun waliin morkatu. Qabxii 7 sadarkaa 17ffaarra kan jiru Hadiyyaa Hosaanaa tapha tokko qofa injifachuun injifannoo lammaffaa liigichaa argachuuf morkata. Maqala saba Andartaa qabxii 4 fi idaa goolii 10 sadarkaa dhumaa 20ffaarratti argama. Har'a injifannaan qabxii isaa 7tti guddisuun sadarkaa 2 fooyyeffata. Taphoota 9 darban irraa maqala saba Andartaa injifannoo tokkollee hin qabu. Taphoota 4 qabxii yoo qoddatu 5 injifatame. Hadiyyaa Hosaanaan gama isaatiin tapha tokkoon Qiddis Giyoorgis 1-0 yoo mo'atu taphoota 4 qixa bahuun taphoota hafeen mo'amee jira. Hadiyyaa Hosaanaa fi maqala saba Andartaa bara 2012 irraa eegalee taphoota 4 waliin taphatan keessaa maqalaan 3 injifachuun olaantummaa qaba. Hadiyyaan tokko qofa mo'ate. CB Premier League Itoophiyaatiin har'a staadiyoomii Finfinneetti Mirraganna Shiree Bahar Daar waliin morkata. Bara kana ga'umsa fooyyee mul'isaa kan jiru Mirraganna Shiree taphoota 9 darban keessaa 3 injifachuun 4 qabxii qoddachuun 2 mo'amuun qabxii 13 sadarkaa 8ffaarratti argama. Bahar Daar taphoota 9 darban keessaa 3 injifatee 3 qabxii qoddachuun 3 mo'amuun qabxii 12 sadarkaa 11ffaarratti argama. Tapha kanaan Bahar Daar yoo injifatee gara sadarkaa 5ffaatti, Mirragannat yoo injifate ammoo gara sadarkaa 4ffaatti dhufuuf carraa qabu. Boru CBE Premier League Itoophiyaa taphoota 4 keessummeessa. Adaamaatti Walaayittaa Dichaan Shaggar waliin, Hawaasaan Madan Itoophiyaa waliin taphatu. Staadiyoomii Finfinneetti Yuunivarsiitiin Walwaaloo Addigiraat Buna Itoophiyaa waliin, Diree Dhawaan Adaamaa faana kan taphatanis taphoota eeggamanidha. Dilbata bara kana liigichaatti ol guddatee ga'umsa dinqii mul'isaa kan jiru Nageellee Arsii Faasiil waliin morkiin taasisan tapha cimaa eeggamudha. Qabxii amma qabaniin taphni morkattoota waancaa Machaalii fi Itiyoo Elektiriik tapha dilbata biroo eeggamudha. Dilbatuma Adaamaatti morkiin dursaa liigichaa Buna Sidaamaa fi Qiddis Giyoorgis walitti fidus morkii jabaa tapha keessummeessu. Liigichaan Bunni Sidaamaa qabxii 20 yoo dursu, Faasiil qabxii 17 lammaffaadha. Machaal Itiyoo Elektiriik fi Adaamaa qabxii 16 gooliin wal caaluun sadarkaa 3ffaa hanga 5ffaa irra jiru. Hadiyyaa Hosaanaa Walwaaloo Addigiraat, Arbaa Minchii fi maqala saba Andartaa kilaboota sadarkaa gadi keessatti argamanidha. Baay'ina goolii bara kanaatiin Abeel Yaalaw Qiddis Giyoorgis irraa, Abeel Maamush Mirragannat Shirarraa goolii 4-4 dursaa jiru. Gobbii ispoortii jimaataa guyyaatii kan caqasaatii jirtan fiifaan abbootii murtee kubbaa miilaa Itoophiyaa irraa taphoota idil addunyaa dursuu danda'an ifoomseera. Bara 2026 keessa taphoota idil addunyaa dursuuf abbootiin murtee sarara gidduu 11 fi gargaartonni 11 Itoophiyaa irraa filamaniiru. Abbootiin murtee sarara gidduu keessaa 7 dhiiraa yoo ta'an 4 dubartoota. Gargaartonnis 7 dhiiraa akkasuma 4 dubartoota ta'uun filamaniiru. Efreem Dabalee, Teediroos Mitikuu, Daani'eel Taagasu, Heenok Abbabaa, Haimaanoot Adaana, Mannuhee Walda Tsaadiqii fi Baharuu takka abbootii murtee dhiirotaan sarara gidduu irratti filamanidha. Dubartootaan Sisaay Raayyaa, Maartaa Mallasa, Yordaanos Mulugeetaa fi Madaab Wandimuu filamanii jiru. Dheenyaa hojii abbaa murtee kubbaa miilaa soorama bahuu kan beeksisan Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa immoo abbaa murtee VAR ta'uun ni hojjetu. Abbootii murtee 23 keessaa 10 yookiin harki 43 abbootii murtee haaraa yeroo jalqabaaf taphoota idil addunyaa akka dursaniif filataman ta'uu Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa beeksisee jira.
Oduu biyya keessaa xumuraatiin dorgommii kubbaa miilaa liigii gadaa bara kana federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa eegalchiisuu irratti hirmaachuuf gareen kutaa magaalaa Galaan Guddaa qophaa'aa jira. Miseensonni garichaa dorgommiin kun guddattootaaf carraa guddaa uuma jedhanii jiru. Dabalata qabna. Federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa kubbaa miilaa naannichaa cimsuuf waggoota 3 darbe hojiiwwan abdachiisaa hojjetaa jira. Federeeshinichi Pirimeer Liigii, Liigii Ol'aanaa fi Liigii Tokkoffaa Oromiyaa jechuun dorgommii qopheessaas jira. Bara kanas guddattootaaf carraa biraa uumuuf Liigii Gadaa jedhee guddattoota umrii 17 gadii kan hirmaachisu jalqabuuf haal duree xumureera. Gareewwan Liigii Gadaa Oromiyaa irratti hirmaatan keessaa gareen umrii 17 gadii kutaa magaalaa Galaan Guddaa isa tokko. Miseensonni garee kanaa OBN dubbise dorgommiin Liigii Gadaa carraa guddaa isaaniif ta'u dubbatu. Leenjii gaarii nu kennaa jira. Ammas gadaa liigii gallee injifachuudhaan leenjii gaarii hojjechaa jira. Asalxaanyi keenya nu leenjisaa kan asalxaanyi kunatti kenne isuma nu sirriisa hojjedha. Qanii qariinaan of qopheessaa jira. Hanga Pirimeer Liigii Itoophiyaa taphadhuun barbaadha. Qanii qaniidhaan of jabeessaan jira. Maatii gaas na gargaaraa jiranii. Leensaan garee umrii 17 gadii Galaan Guddaa Abduzarraaq Haruun dorgommii kana irratti hirmaachuudhaaf qophii gahaa taasisaa turuu dubbataniiru. Liigii Gadaa erga gamnuufnee ji'a 2 darbeera. Ji'a 2 kana keessa immoo ijoollee adda addaa filachuun akkasumas piroojeektoota naannoo keenya jiranirra calaluudhaan kutaa magaalaa keenyaa bakka buune dorgomuuf maateeriyaalota barbaachisan akkasumas immoo fedhii ijoollee wanta tokko akka guutaniif gaafannee jirra. Jarris wantoota guutanis qabu yoo dorgommichi jalqabullee akka guutan waadaa nuu galanii jiru. Bifa bareedaadhaan kutaa magaalaa keenyaa bakka buunee dorgomuuf shaakalaa irra. Leensaan garee umrii 17 gadii Galaan Guddaa Abduzarraaq Haruunii fi itti gaafatamaan waajjira dargaggoof ispoortii kutaa magaalaa Galaan Guddaa obbo Agabaas Hundee liigiin gadaa hundaa'uun egeree kubbaa miilaa biyya kanaaf bu'uura guddaa kaa'uudha jedhanii. Liigiin gadaa hundaa'uunsaa guddannoon yeroo baay'ee hoo guddatan malee umrii xiqqaa irratti dorgommii gahaa hin argatanii amma immoo akka Oromiyaatti kun hundaa'uunsaa carraa ijoollee ol guddattootaa duraan dorgommoota adda addaa irraa fagaatan akka qophaa'aniif fi ofillee agarsiisuuf bakka guddaallee ga'uuf carraa guddaa baneef. Liigiin gadaa dhugaa dubbachuudhaaf bara kana ispoortistoota ciccimoo kubbaa miilaatiin naannoo keenya bakka bu'uu danda'an naannoo keenyarra darbanii sadarkaa biyyaatti hojii gurguddaa hojjechuu danda'an sirriitti qopheessaa jira jechuudha. Galtee guddaadha jechuudha. Liigiin gadaa liigiiwwan kaanirra dargaggoota naannoo keenya keessatti argaman akka isaan cimanii biyya keenyas kutaa magaalaa keenyas bakka bu'aniif hojjetaa jira jechuudha. Kun waan guddaadha jechuudha. Nutis akkuma galmee isaa eegallee liigii gadaa kanatti gareen keenya dabalamee achi keessatti hirmaataa fi dorgomaa akka ta'uuf hojjetaa jira jechuudha.